Akkasuma haatattoonni mana kiristaanaa Faayisaa Addunyaa guyyaa har'aa faarfannaa laphee nama qaqqabsiisuun dhiyeessaniiru. Waaqayyo faarsaa ergamootaa sana dhageessisu. Faarsaa ergamootaa sana dhageessisu. Faarsaa ergamootaa sana dhageessisu. Hunduma keenya warra dhaga'ee soora faarfatees Waaqayyoodhaaf mootummaa isaatii nu taasisu. Egaa ammaa kanatti aansuudhaan gara barumsaa wangeela guyyaa har'aatti ceenaa. Wangeela guyyaa har'aa kan nu barsiisu Waaqayyo suuraa waliin barsiisaa abbaa keenya luba Saamu'eelidha. Isaanii fi arrabatti dubbatan kanaaf isin immoo keenya dhaggeeffannee firee 30 firee 60 100 ka goonu Waaqayyoon haa dandeessisu. Isaaf fuuldura barattoonni yookaan immoo ijoolleen sanas ba'anii jiru. Duuba jiru sababa ta'eefi ittiin qabachuudha. Amma kallattii hirmaan gara abbaa keenyaatti. Sadawwa katokko ameen. Maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan innis kan isin jaallatu. Sanbata barii kanaan mana qulqullummaa Waaqayyootti kan walitti qabamtan akkam bultanii akkam jirtu akkam yoo nageessanii cubbuu keenyaaf dhiifama nu taasisee akka abbummaa isaatti yoo balleessinillee akka ijoollee isaatti nu laalee dhiifama nu baay'isee mootummaa isaa dhaallee akka jiraannuuf bakka boqonni bara baraa jiru kan nu qopheessee abdii lubbuu keenyaa nu kenne Waaqni keenya uumaan keenya tikseen keenya kan hin dadhabne kan hin boqonne kan hin rafne uumamaa hundaa kan ta'e maqaan isaa bara baraan kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sanbata barii kanaa sirni qulqulleessaa keenyaa raawwatee abdii lubbuu keenyaa kan ta'e dhiigaa fi foon yookaan qurbaana fudhannee qopheessituu qophaa'oota dhaaltuu mootummoota Waaqayyoo taanee jira. Waaqaaf galanni haa ta'u. Foon koo kan nyaate dhiiga koo kan dhuge jireenya bara baraa argata akkuma jedhe sana kiristaanonni sirna qulqulleessaa booda yeroo hundumaa foonii fi dhiiga isaa fudhatanii qophaa'uu mootummaa Waaqayyootiif of sirreeffatu. Qulqulloota kan fudhatan utuu hin ta'in jarri cubbuu hojjetan cubbuu isaaniitiif dhiifama gaafataniitu fooniif dhiiga isaa kana fudhatu. Fooniif dhiiga isaa la fudhannoon immoo cubbuu irratti humna nuu kenne injifannoo nuu kenna. Akka waadaa isaattis si nyaadhee si dhugeen jira egaa mootummaa kee bakka ati jiraattu jiraadhaa jennee isaa wajjin mootummaa isaa dhaallee jiraanna. Kana kan nuu kenne Waaqni keenya galan isaaf haa ta'u. Guyyaa har'aa wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 21 jalqabee dubbifamee jira. Mata duree kan hin godhadhu wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 26 irra jirudha. Mata dureen keenya hundumtuus gara isaatti dhaqaa jiru jedha. Hundumtuu gara isaatti dhaqaa jiru kan jedhudha. Gara eenyuutti dhaqu hundumtuu eenyu isa jedhu kana mata duree kana wangeela keessatti akka caafametti argina. Barattoota taateen kun Niqoodimoos namichi inni jedhamu suni gara Yesuus Kiristoos dhufee waa'ee jireenya bara baraa waa'ee dhalachuu lammaffaa eegaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iccitii samii irra jiru eega itti ibsee booda barattoota Yohaannis isa cuuphaadhaa fi Ayihudootaa gidduutti wal yaadaan wal mormuun ka'ee jedha. Waa'ee qulqullinaa irratti waa'ee qulqullaa'uu irratti yaadi kaasanii walii galuu dadhaban. Jarri Ayihudotaa kun ilaalcha akka seera Musee sanatti
dubartiin qaama ishee keessaa yoo dhiigni dhangala'ee waan qulqulluu hin tuqxu isheen xurooftuudha jedhamteetuyyuu adda baateetu yoo ijoollee deesse yoo qaama ishee keessaa dhiigni dhangala'u ba'e teellaatti ishee dhiisanii godatti ishee dhiisaniitu eenyuyyuu iseetti hin bu'u waan qulqullaa tuquus hin dandeessu akka xurooftee akka qulqulluu hin taanetti ilaaluu turanii jechuudha. Kana duwwaa miti waan nyaatamu adda adda baafatanii kana nyaannaa kana hin nyaannu jedhanii akka seera Musee sanaa wali kan maal jedhama lukni isaanii kun shokonaa isaanii kun yookaan goda miilli isaa kan adda addaa qeensi isaa adda adda hin baane kana hin nyaatanu. Kana duwwaa miti isa immoo maal jenna sa'aan eega nyaatte booda galgala teessee maal gooti jenna alalfatti miti maal jenna alalfatti isa nyaatte deebiste alalfatti miti isa hin alalfanne hin nyaatinaa kan jedhu seera Musee keessa jira. Gatii kanaatiif jarri Ayhuudotaa kun nu ijoollee Waaqayyo seera Waaqayyoo kan eegudha. Gatii kanaatiif akka Museetti horii jara kanaa hin nyaannu kan amma gara Yesuus Kiristoositti dhufaa jiru immoo yookaan kan itti cuubaa jirtu kan jara waan argan nyaatanuudha. Waan barbaadan godhuu seera keenya hin eeganu maal wayyaa jedhanii gaaffiin kun egaa waggaa 2000 dura ture jechuudha yeroo Kiristoos ture. Amma waan nyaatamu irratti gaaffiin jira. Amma waan bara kan amma waan nyaatamu kana nyaadhaa kana nyaatinaa inni jedhamu gaaffiin uummata keessa jira. Dhugaa jettu hin jiru. Kun nyaatamaa kun nyaatamuu jedhee namni eenyuyyuu galeeraa jechuudha amma miti yeroo kanatti bara kanatti waggaa 2000 booda nu galee jira jechuudha miti waan nyaannu waan hin nyaanne waan mormii kaasu jira ammallee maasofna jira sirriidhumatti jira kun nyaatamuu kun nyaatamaa lakkii kun nyaatamaa lakkii kun nyaatamu maal kana nyaachaa guddanne miti lakkii kun immoo akkamitti nyaatama kan jedhanu jiru waggaa 2000 duras immoo gaaffii akkanaa ture jechuudha nyaata. Inni kun gara Yesuus Kiristoositti gaaffii dhufe kiristaanota jala jalqabaa keessas gaaffii turedha. Wangeela qulqulluun Phaawulos lallabanus gaaffii nyaata irratti ture jechuudha. Maaliif gaaffiin kun gaala jedhamu namoonni gara Yesuus Kiristoositti dhufanii gara isaatti hundumtuu dhufaa jiru isa jedhu ammasaa barattoonni isaa deebisan kana kaasnee ilaalla. Maaliif wanti Yesuus Kiristoos barsiisu wanti kiristaanaan barsiisu nama laphee namaa qabbaneessa nama gammachiisa nama boqochiisa abdii namatti tola kiristaanaan kun jechuudha. Namoonni immoo kallattii hundumarraan dhufu gaafa kallattii hundumarraan dhufanu maal nyaannaa maal dhugnaa maal uffannaa inni jedhu kun akkuma jiruun uffata isaa uffatee dhufa nyaata isaa nyaachaa dhufa gaafa isa bira ga'u qalbii keessan jijjiirradhaa itti jedhaan Yesuus Kiristoos. Yohaannis inni cuuphaan qalbii keessan jijjiirradhaa. Muka jala qottoon taa'ee jira firee gaarii yoo kennitu ta'e eebba argattu illa listu firee gaarii kennitu firee gaarii kennitan yoo ta'e garuu qottoon muka kana jala taa'ee jirurraa isa qabanii muka firee gaarii qabne kana kutaniitu jiksanii abiddatti naqanii gubu akkana kan taane firee gaarii godhadhaa jedhee barsiisaa ture. Isa keessaa namoonni jarri magaala keessaa aangoo qabaatan daldaalarra jiran hojii adda addaarra jiran namoota rakkisan gara isaa dhufuu turani jira uumama bineensarraa uumamtanii kana akka bineensaa uummata kan itti tanu nana jedha jira effinyet jedheeni jara bofarraa akka bofaa nama idditan kun akkamitti yeroo fayyinaa kana miliquudhaaf jalaa dhuftanii egaa firee gaarii godhadhaa ittiin jedhaa ture cubbuu keessanirraa qalbii keessan jijjiirradhaa ittiin jedhaa ture jechuudha itti maa ture jechuudha. Akkamitti yeroo badii kana filattanii hubattanii yeroo badii kanarraa miliquudhaaf dhuftanii jedhee cuubaa ture Yohaannis. Hojii kana utuu hojjetu mootummaa Waaqayyoodhaaf namootatu qopheessuu Olaanee Faasikaa kan jedhame cubbuu addunyaa kanaa kan qulqulleessu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara
Yordaanositti gaafa dhufu sana iyyadattu. Yesus Kiristoosin gaafa dhufu Yohaannis inni cuuphaan kun oolaa Waaqayyoo jedheetu harkasaa gara Yesus Kiristoositti qabeetu oolaa Waaqayyoo isa qulqulluu hundumaa qulqulleessuudhaaf samiirraa kan dhufe isa kana isa dhagaatti jedhe amma wanaa kan inni isinitti himaa ture waa'ee isaatii. Amma wanaa kan isin qopheessaa ture waa'ee isaatii fi inni abbaan kan isa ergate samiirraa kan dhufe inni an qophee miilla isaallee hiikuu fi baachuu fi hin dandeenye ana caalaa kan ulfaate inni kunoo dhufee jira jedheetu uummata marsee jiru sana hundumaa gara Yesus Kiristoositti akka fuula isaanii qajeelfatanu taasisee jedha. Isa kana dhugaa ba'umsa isaa barumsi isaa sun mootummaa Yesus Kiristoosiif namoota qopheessuu gatii tureef qulqulluun Yohaannisichi eega kana jedhee boodayyuu gaaffiin kun itti dhufe amma immoo Yesus Kiristoos Yordaanosin naannoo isaa sana yegguu jiru gara Yihuudaatti yommuu jiru Yohaannisis immoo ganaa gara sanatti tun dhufin barsiisonni barattoonni Ayihudootaa sun mormii kaasan yaada sanaan jechuudha. Waa'ee qulqullinaa kaasanii yaa barsiisaa jedhan gara isaatti dhufanii innati waa'ee isaa nutti himte inni si wajjiniin ture ati dhugaa baateef sun jedhu waa'ee Yesus Kiristoosii kunoo gamasitti taa'ee cuuphaa jira namoonni gara isaa dhufaa jiru. Barattooti isaas isa marsanii ta'aniiti jiru kunoo hundumtuu gara isaa dhaqaa jiru jedhani. Hundumtuu gara eenyu dhaqaa jiru? Gara eenyu? Gara Yesus Kiristoos dhaqaa jiru, gara Yesusitti deemaa jiru jedhani. Yeroo kana qulqulluun Yohaannis gammachuun koo arra ta'ee jedhe kana dhaga'e. Gammachuun koo arra ta'ee maaliif waan ergamee dhufe sana hin beekanne namni isa marsee ataa'uu malee sagalee isa dhaga'anii dhufanuu malee qalbii jijjiirrannaadhaan acuubamanuu malee galmi isaa hundumtuu Yesus Kiristoos waan inni jedhu sana akka dhaga'anuuf gatii tureedhaaf jechuudha. Gammachuun koo kunoo amma ta'ee jedhe maaliif hundumtuu gara Yesus Kiristoos deemuu gatii barbaaduuf maaliif irra jiraatuuf maaliif inni kun isa samiirraa dhufeedha abbaa isaarraa ergamee nuuf kan dhufeedha Yesus Kiristoos jechuudha. Kanaan kiristiyaana jedhamne jechuudha. Isa faana bu'uudhaan waan inni barsiise sana hojiirra oolchuudhaan isa mallattoo keenya ka'umsa kiristinnaa keenyaa godhanneetu maqaa isaatiin kiristiyaana jedhamnee waamamnee isa duukaa bu'uudhaaf jechuudha. Kanaaf qulqulluun Yohaannis ammaal tokko mana kiristiyaanaa keessatti bataskaanni tokko qeesii 4-5 yoo godhatee biyya keessumaa biyya Ameerikaanii kanatti sababa immoo godhanii yoo walitti bu'an qeesiin inni tokko immoo ba'eetu achitti immoo kan biraa banata achitti immoo kan biraa banan achi inni isa sana duukaa bu'anii namoonni as turan isa sana duukaa bu'anii namoonni as jiran jedhaniitu hundumtuu inaaffii foonii qabaanii jechuudha. Akkam miseensa keenya kan turan achi dhaqu akkam achi dhaqu jedhanii inaaffiin keessa dhalata. Amma jarri barattoonni kun waan akkanaatu uumama jedhanii yaadanii turan isla. Garuu Yohaannis maal jedhe? Aniyyoo kan hin qopheessaa jiru hundumtuu gara isaa akka dhaquudha. Inni isa dhugaa nuu jedhee dhufeedha. Inni oolaa Waaqayyoo nu abeguula እግዚአብሔር oolaa Waaqayyoo isa cubbuu namaa qulqulleessuudhaaf ergamee dhufeedha jedhe kabajasaa. Maaliif achi dhaqxu? Maaliif isa bira deemtu? Maaliif akkanan taane? Maaliif barattoonni koo xiqqaatan hin jenne hundumti keessanuu gara sana dhaqxu jedhee itti hima jechuudha. Inni oolaan faasikaa keenyaa Yesus Kiristoos akkuma oolaa faasikaa Ayihudonni duraan waggaadhaan hangafni lubootaa sun dhaqee inni cubbuu hojjete uummanni oolaa tumaamessa fidatee dhufee harkasaa achirra oolaa sanarra kaa'ee waaqa kadhataaf. Inni namichi cubbuu qabu sun qaama isaatti sallamse jedhanu dhukkuba gogaasaa yoo itti ba'ee jiraate
akkuma lubichi harka cubbamaa sanaa oolaa sanarra kaa'ee waaqa kadhatee fi booda oolaa sana gorra'ee dhiiga sana aarsaa ijaaramee jiru sanarratti dhiiga sana facaasa. Namicha isa cubbuu hojjete sanattis hin facaasaa. Ala sanaa namni sun cubbuu sanarraa qulqullaa'aa ture. Dhukkuba sanarraa hin fayyaa ture. Dhiigni oolaa sanaa cubbuu namicha sanaa akka fayyisutti lubichi gidduu ta'ee hojjetaa ture. Amma kanaan booda kakuu haaraa keessatti eega Yesuus Kiristoos dhufee oolaan inni tumaamessi cubbuu addunyaa baachuudhaaf dhufe Yesuus Kiristoos kana jechuudha. Oolaa tumaamessaa oolaa isa cubbuu keenya dhiiga isaatiin nu qulqulleesse. Hangafa lubaa kan biraa kan barbaadu miti akka Melkiiseedeq isa jedhuun Melkiiseedeq jechuun al tokko duwwaa Abrahaam irraa dhufee aarsaa fuudhee isa booda bakka inni jiru iyyuu hin beekamu ture jedha. Waggaa waggaadhaan hangafni lubaa dhufeetu aarsaa fuudhee dhiyeessaa ture. Garuu Yesuus Kiristoos hangafa lubootaa jedhame. Al tokko duwwaa qaraanii irratti akka lubummaa isaatti akka hangafa lubummaa isaatti aarsaa addunyaa hundumaaf kan ta'u akka lubummaa isaatti dhiyeesse. Akka lubummaa isaatti aarsaa dhiyeesse. Eenyuun dhiyeesse? Oolaan inni dhiyeesse eenyu? Oolaa tumaamessaa isa cubbuu addunyaa irraa fageessu kun eegaa akka hangafa lubaatti qaraanii irratti Yesuus Kiristoos oolaa kana dhiyeesse. Oolaan inni dhiyaate eenyu? Eenyuun dhiyeesse? Ofuma masaasa oolaa ta'eetu dhiiga isaatiin addunyaa kana fayyisuudhaaf of dhiyeesse. Hangafa lubaa waggaattan tokko duwwaa akka aarsaa dhiyeessu sana immoo aarsaa sana ofii isaatii akka hangafa lubootaatti immoo dhiyeesse. Akka waaqummaa isaa abbaaf hafuura qulqulluu wajjin immoo aarsaa sana kan fudhatu eenyu? Isuma abbaaf hafuura qulqulluu wajjin waaqummaa isaatiin jechuudha. Hundumtuu isaan ta'e waan isaan ta'an hin jiru. Garuu namaaf Waaqayyo gidduu ayyaanni Waaqayyo namarraa fagaatee gadi tureef Waaqni isa lafa jiru kanaa wajjin sababa cubbuu sanaatiin cubbuun sun akka girgiddaa ta'ee giddu galeessatti akka walitti hin dhufne dhorkee gatii tureedhaaf Yesuus Kiristoos giddu galeessa ta'ee waaqarraa waaqummaa isaatiin Addaamirraa immoo qaama isaa fudhateetu giddu galeessa kan jedhame isa kana. Waaqa la ta'u nama ta'e, nama la ta'u immoo waaqa ta'e giddu galeessa kan akkasaa wanti ta'e tokkollee hin jiru. Iccitiin kiristinnaa isa kana. Iccitiin inni guddaan doogummaa inni jennu inni guddaan iccitii nama ta'uusaa inni jennu inni guddaan isa kana jechuudha. Isa kana sirriitti hubachuu nu barbaachisa. Gatii kanaatiif namoonni hundumtuu gara isaatti deemuu turanii ammallee kan nuyi lallabnu namoonni hundumtuu gara isaatti akka deemanuuf maatiiwwan Waaqayyo gara luba Saamu'eelitti akka dhuftanuuf miti yookaan gara abaluutti akka deemtanuuf miti gara Waaqayyootti isa cubbuu keenya kana nu qulqulleesse gara ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoositti amanuutti akka deemnuuf jechuudha. Maaliif karaa kana malee karaa fayyinaan hin jiru gatii ta'eedhaaf. Ani karaadha daandii jireenyaatiin hojjete. Anarraan gara abbaa kootii deemuu dandeessu. Anarraan gara hafuura qulqulluutti deemuu dandeessu. Ana ilma yoo jettan isa immoo abbaa jettu. Gatii kanaatiif ana yoo bartan abbaa koo bartu. Karaa koo malee karaan biraa hin jiru jedheetu. Kana duwwaa miti an jireenya an dhugaadhas immoo jedhe jechuudha. Dhugaa yoo barbaaddan ta'e karaa kanarra deemuu qabdan. Karaan isheen kun karaa ishee jalqabaati. Kanaaf namoonni hundumtuu karaa ishee qalloo kana namoonni baay'een irra deemuu kan hin barbaanne kanarra karaa qalloo qormaan irra jiru kanarratti akka deemnu ala deemnu immoo dhuma isaarratti jireenya bara baraa akka argannu hundumti keenya hubachuu nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf kan wal duukaa ganamaan kaanee mana Waaqayyoo ala dhufnu daandii isee kana namoonni hundumtuu kan isa duukaa bu'an gara isaatti kan deeman gara Yesuus Kiristoos gara qaraaniiwwaatti kan deeman
qulqulloonni mana isaanii dhiisanii jireenya isaanii dhiisanii maatii isaanii dhiisanii isa duukaa jaalala isaatiin qabamanii kan deeman. Jaalallati nu goote jaalala akkamiiti? Isa faarsanii jiraachuun akkam nama gammachiisa, akkam onnee namatti tola jedhanii qulqulloonni jireenya isaaniis waan qabanis waan hundumaa dhiisanii jaalala Waaqayyootiin jaalala Ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin qabamanii deeman. Qulqulloota jedhaman wareegamtoonni maqaa isaa akkanaa sofne lallaba kana lammata akka nutti hin finne jedhanii ala garafaman, ala hidhaman, hidhaadhaa ala ba'an deebi'anii afaan isaanii keessaa jechi Waaqayyoo jaalalli Yesuus Kiristoos afaan isaanii keessaa bu'u ture maatiiwwan Waaqayyoo. No, eessa jirraa? Ala seefiidhaan itti dhufanu, goraadee qabatanii alatti dhufanu, hidhuudhaaf ala jirri angoo qabanu itti dhufanu, maqaa kanarraa maal taddaan nu baasaa jedhu, jaalala kanarraa maal taddaan nu baasaa jedhu. Maaliif? Callisanii miti, dhaga'uu duwwaadhaan miti, dhadhamatanii ilaalaniitu Waaqayyo jaalala akka ta'e ilaalaniitu, Waaqayyo arjaa akka ta'e ilaalaniitu, Waaqayyo abbaa dhiifamaa, abbaa araaraa akka ta'e arganiitu. Noo argineerraa jireenya keenya keessatti jaalala Yesuus Kiristoos qaraanioo irratti nuu taasise, gocha inni nuu godhe sana nuu galee jira. Keessi keenya yeroo hundumaa Yesuus Kiristoos qaraanioo irratti akka fannifamee jirutti nutti mul'ata. Nuu jedhee dhiigasaa akka inni lolaase, nuu jedhee harkisaaf miilli isaa fannoo sana irratti mismaaraan akka inni rukutame, nuu jedhee bakka kabajaa sana dhiisee gonfoo qoraattii mataa isaa irratti akka inni kaawwate, nuu jedhee uffata uffatee jiru irraa baasanii qullaa isaa qaraanioo irratti fannisanii, nuu jedhee 666 garafamee dhanni isaa dhiiga duwwaa ta'ee foon isaa irraa dhumee lafee fi qamoosee duwwaan gogaan duwwaan irratti hafee akkana rakkatee akka nama firan qabnee akka nama isa gargaaru hin qabnee jirri alanni nyaata baay'isee nyaachisu 5,000 kan ta'an lakkoofsaanii dhufanii nyaata nyaatan keessaa tokkollee fannoon inni baatee qaraanioo deeme sana isa gargaaruuf kan dhufe tokkollee hin jiru. Kufee ka'aa gidiraaf rakkoo sana argaa utuu ittanuu, utuu dadhabuu, utuu kufuu, utuu ka'uu nama ta'uu isaatiin utuu hunda gochuu danda'u nu jedhee jaalala isaa nuu ibsuudhaaf balleessaan namni balleesse, balleessa Addaamii fi Heewaan balleessan akka ulfaataa akka ta'eef kaffaltii akkamii akka nama kaffalsiisu agarsiisuudhaaf gidira sana hunduma arge. Isa booda qaraanioo irratti waan baay'ee eegaa dubbate booda inni dhumaa kunoo isinii raawwadheeraa kan jedhudha. Isin fayyisuu gootiif kanan dhufe, oolaatu maameessa Faasikaa ta'e kanan dhufe, kanaan booda dhiigni keessan akkan dhangalaafne kunoo dhiiga koo isinii dhangalaase nuun jedhe. Kunoo akkan duune ani isinii du'ee hin jiraannu jedhe. Galanni isaaf haa ta'u. Jaalala akka kanaa jaalala qaraanioo irra jiru. Kaffaltii qaraanioo irratti nuu kenname sana yeroodhaan sammuu keenya keessatti yaadachuu qabna jechuudha. Kiristinnaa ala yaannu walitti dhufeenya keenyaa fi waan walii taasisnu wal bira dhaabbannu sana duwwaa utuu hin ta'in inni jalqabaa inni guddaan jaalala Yesuus Kiristoos fannoo irratti nuu kaffale sana gatii isaa kana amananii fudhachuudha. Isa kana amannee yoo fudhanne hundumtuu gara isaatti deema jedha. Hundumtuu gara isaatti deema. Ani ilmi koo inni nan jaalladhu isa kanaa jedhe. Abbaan samiirraa Yordaanos intalanni cuubame isa dhagaa jedhe. Ilmi koo nan jaalladhu isa kana isa dhagaa. Giftiin keenya maaramiin waan inni isiniin jedhu dhagaa jette. Lafa cidha sanatti sargamte. Himbeetti iseenis iseetu guddise, fooniin iseetu guddise. Inni immoo waaqummaa isaatiin isatu uumeen. Nu fayyisuudhaaf karaa inni filate karaa sanaan nama ta'e, iseenis immoo isa beetti ala namoonni dhiphatanii cidha isaanii irratti waan dhugamu jalaa hanqate isa dhagaa jette. Nu isamma lallabdoonni, phaaphaasonni, qeesonni, diyaaqonoonni hundumtuu isin barsiisnu isuma dhagaa jenna. Yesuus Kiristoosin dhagaa. Yesuus Kiristoos jireenya bara baraati.
Kanaafi qulqulloonni maatii isaanii keessaa ba'anii jaalala isaatiin qabamanii utuu galata isaa galchanuu inni tokko torbanitti al tokko daabboo isee walakkaa kana nyaataa ala jedhamee barreeffamee dubbifamu dhaloota ammaatti nuyi guyyaatti al 5 yoo xiqqaate al 5 fa'aa kan nyaannu jira. Ganama isa guyyaa isa galgalaa giddu galeessatti immoo waanuma arganne afaan kakkaawwanna. Namni akkamitti torban tokko utuu nyaatiin ta'aa jenneetu kun immoo soba jenna jechuudha. Yoo nama jaallatte illee jaalalaan ala qabamtu minaan si lagaala baay'ee amma nama jaallatte san argattutti amma isaa wajjin taatutti. Inni kan Waaqayyoo kun immoo akkam akka adda ta'e ilaala. Of kenninee isa of nuu kenne sana jaallachuun guyyaa tokko miti guyyaa lama miti isa caalaallee isa faarfachuun isa galateeffachuun isa wajjin haasa'uun utuu yaadatiin waan nyaattu waan dhugdu sana miti maatii keef eenyummaa keeyyuu irraanfattee isa wajjin deemta jechuudha. Kun immoo hundaaf waan ta'utu hin ta'in kan jara filatamanii duwwaadhaaf jara kenname duwwaadhaaf kan ta'udha. Qulqulloota baay'ee maqaa isaanii dha'uu dandeenya. Waan jaraa hin malle waan fooniin jara hin madaalle karaa hafuurawwaadhaan filataniitu waan filatanan sanaanii foon isaanii hin miidhama jedhamee utuu eegamuu garuu foon isaanii gatii waan hafuurawwaa waan gaarii ta'e kana filataniif isa fooniin nu gargaara itti fayyadamna jara jedhanii fooniin yaadannu sana caalaa qaamni isaaniillee akka aduu kan ifu ta'e jedha Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Maatiiwwan Waaqayyo kanaaf waamamne nuyi. Kanaaf as jirra. Hundumti keenya isa duukaa bu'uu keenyaaf as jirra. Isa kana baruu qabna. Isa kana tasa dagachuu hin qabnu. Kanaaf qulqulluun Phaawulosis jaalala Kiristoos irraa eenyutu addaan nu baasa? Eenyutu addaan nu baasa? Jaalala fayyisaa addunyaa irraa eenyutu addaan nu baasa? Yoo qilleensa immoo yoo bokkaan roobe yoo lolaan lola immoo yoo beeluu ta'e immoo yoo qorra ta'e immoo yoo maal ta'e iyyuu jaalala Kiristoos irraa addaan baanaa jedhe wanta addaan nu baasu hin jiru. Inni kun gammachuu qulqulluu Yohaannisiin ture jechuudha. Namoonni hundumtuu gara Yesuus Kiristoos deemuun isaanii gara isaatti deemuun isaanii gara qulqulluu barattoonni Yohaannis illee utuu nafin gara sana deemtu anuu isaafin isin qopheessaa jira. Ana miti an karaa xaraguudhaaf hin dhufe innan gad jedhee kophee miilla isaa hiikuuf hin dandeenye ana dursee kan ture ana dursees kan jiru garuu amma immoo booda kootiin dhufaa kan jiru. An bishaaniin isin cuubaa inni immoo hafuura dhugaatiif hafuura qulqulluudhaan isin cuubaa jedhee itti himaa ture jechuudha. Maatiiwwan Waaqayyoo kanaaf waamamne. Gatii kanaatiif wanta nyaatamu wanta dhugamu sanaaf miti jechuudha. Wanta nyaatamu wanta dhugamu kan barbaadde yoo nyaatte yoo dhugde akka Museen jedhe sana seera Musee eegdee akka jiraattuufi jarri Ayuud dursanii fudhatanii gatii turaniif isa nyaatamu isa dhugamu kana akkuma aadaa keessanitti inni Museen dhawwee nyaatamu kan jedhamee kennameef sun kan hin nyaanne seera godhattanii aadaa godhattanii fudhattanii kan deemtan isuma nyaachaa deemaa. Jarri immoo karaa biraadhaan sagalee Yesuus Kiristoos dhageessanii isa qulqulluu Yohaannis barsiises dhageessanii qalbii jijjiirrannaadhaaf cuubamtanii jirtanu bakka Giriikiidha bakka Roomaarraa bakka adda addaarraa teessoo lafaa kallattii hundumarraa kan dhuftani garuu maal nyaannaa waan dhugnaa isa kamii qulqulluun jettanii waa'ee qulqulleessaa kanarratti baay'ee waliin jeeqinaa. Qulqulluun inni tokko nu qulqulleessuudhaaf nu gidduu jiru oolaan inni dhiiga isaatiin nu qulqulleessu Yesuus Kiristoos kunootii jedhee itti agarsiise maatiiwwan Waaqayyoo. Gatii kanaatiif inni immoo tokkicha hundaaf wareegameedha jechuudha. Tokkicha hundaaf wareegame tokkicha addunyaa kana qulqulleessuudhaaf qaraanii irratti nu wareegameedha jechuudha. Kiristaanaan hundeessaa isa kana.
Kanaaf isa ammaa kanallee biyyuma keenya keessaa kaaba aadaa danda'e qaba. Kibbi aadaa kan danda'e qaba. Lixniif baa aadaa mataa isaanii, aadaa uffannaa, aadaa nyaataa danda'an qabu mataa isaaniitti. Isa jaraaf dhiisna. Jarri aadaa isaanii eeggatanu. Uffannaa isaaniis nyaata isaaniis akkuma nyaatanitti nyaatan. Kan nu barsiisnu garuu nu abagguu እግዚአብሔር oolaa Waaqayyoo isa cubburraan nama qulqulleessu kana Yesuus Kiristoosiin foonsaa nyaadhaa dhiiga isaa dhugaa. Inni kun cubburraa isin qulqulleessa. Inni kun jireenya bara baraa isinii kenna. Foonsaa kan nyaate dhiiga isaa kan dhuge jireenya bara baraa argataa jenneetti isa kanaan bira geenya jechuudha maatiiwwan Waaqayyo. As bakka Yohaannis isa cuuphaa kana duwwaa irratti miti waldiddaan waa'ee qulqulleessaa, waa'ee nyaataa, waan hin tuqamne, waan tuqamu jedhanii kan jarri wal mormaa turan. Isarra darbee bara Phaawulosis dhufe. Phaawulosis ala barsiisu jara keenyaa jedhe. Phexrosis ala barsiisu rakkinni akkanaa gidduutti humnaa uumamnaa lakki jara keenya nuyi waan nyaattan waan dhugdanuu fi isinii murteessuudhaaf hin dhufne isa akka barbaaddan kunoo namoota isin keessaa mee filadhaa jedhaniitu namoota 7 diyaaqonoota jalqabaa 7 muudanii waan jarri nyaatan dhuganu akkuma fedhanitti isin keessummeessaanii. Nuyi yeroo wangeelaaf qabnu kana yeroo waa'ee Yesuus Kiristoos itti lallabnu kana waa'ee jireenya bara baraatti lallabnu kana waa'ee nyaataaf dhugaatii lubbuu itti lallabnu kana waa'ee nyaataaf dhugaatii fooniitti yeroo balleessinu nuyi ariifachaa jirra. Yeroon keenya baay'ee gabaabaadha. Hin jiru lubbuu ishee tokkollee baddee gatii kenninee fayyisuudhaaf jirra. Gatii kanaatiif bakka hin taanetti yeroo keenya hin gubinaa jedhaniitu namoota jarri filatan 7 sana akka diyaaqonootaatti jara muudanii fi isa booda jarri sagalee Yesuus Kiristoos namoonni hundumtuu gara isaatti akka dhufanuuf jechuudha. Isa kana barsiisaa wangeelli kun dhufee nu biraan ga'ee jira, as ga'ee jira jechuudha. Kanaaf bu'uurri manni amantaa keenyaa itti hundeeffamte abbootii keenyaa jara duraanii qulqulluu Phexros, qulqulluu Phaawulos faatiin kan hundeesse Yesuus Kiristoos ati kattaadha jedhee Phexrosiidhaan isa itti hime. Kattaa kana irratti immoo mana koonan ijaara kan inni itti jedhu dhugaadha isin jechuudha. Dhugaa Kiristinnaa, dhugaa Kiristoos isa kana irratti hundaa'ee manni amantaa keenyaa hundeeffamee jira jechuudha. Kanarraan kan ka'e nu immoo kana lallabnaa hundumti keenya gara isaatti akka deemnuuf jechuudha. Isaaniyyuu gara mootummaa isaa dhaallee jireenya bara baraa jirraan. Yoo isa nyaannee yoo isa dhugne jireenya bara baraa arganna. Qurbaana kan hin qorrobne amma yoomitti eegna. Ala qurbaanni qiddaaseen qorrobamu amma yoomitti utuu qurbaanaan fudhatee geenye dhuma bichaa manatti deemina ofa qopheessinu. Waan sammuu keessanitti isinitti ulfaatu yoo jiraate wala gaafa nu gaafadhaa isinii deebisuudhaaf saatii barbaaddan itti deebisuudhaaf keessi keenya isin tajaajiluudhaaf qophaa'ee jira. Waa biraa hin qabnu. Kuni inshuraansii lubbuu keessaniiti jara keenya. Inshuraansii lubbuu ijoolleen namatti tolte ala fudhattu, maanguddoonni ala fudhattan. Bataskaana mana kiristaanaa durii keessatti namni qaddasiise hundumtuu sirna qulqulleessaa namni hirate hundumtuu qorrobee ba'a. Qorrobee deema utuun qorrobiin kan deemu hin jiru. Qurbaanni dhiigaaf foon gooftaa keenyaa isa qaraanii irratti nuu kaffalame sana fudhachuudhaaf chaappaa jireenya bara baraa argachuu keenya kan agarsiisudha. Gati kanaa hundumti keenya gara isaatti deemuu qabnaa jechuudha. Gara isaatti jabaannee deemnee hojii hafuurawwaadhaan immoo kan nu cimsu isa. Qilleensa bukkaan ala roobu, lolaala ala dhufu, qorri ala dhufu, bulluqni ala dhufu, dandhamannee jabaannee wal qabannee akka keessa baanu kan nu taasisu ciminni isaa isa nu fudhannu kanaadha jechuudha. Jireenya hafuurawwaa keenyaa cimuu qaba. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo qulqulluu Yohaannis barattoonni isaa kan isa gaafatan innis immoo kunoo gammachuun koo har'a naaf ta'eera jedhe. Gatii Yesuus Kiristoos hundumtuu gara isaatti deemaa jiru gatii ta'e jedhee fi jedhanii barattoonni isaa gaafataniif innis immoo gammachuun koo kana mitiree jedhe. Isa kana nawwaa hundumtuu gara isaatti akka deemu nawwaa. Isinis immoo egaa ani yeroodhaan bishaaniin isiniin cuube isiniin jedheen jira. Inni hafuura dhugaatii fi hafuura qulqulluudhaa fi abiddaan isin cuuba kan hin jedhe hafuura qulqulluudhaan isa kanan dhugaa oolaan Waaqayyoo cubburraa hunda qulqulleessu jedhee jira. Kanaaf hundumti keenya amma dhumaatti karaa amma irra jiru karaa amantaa see dhugaa kanaan
amma dhumaatti jabaannee akkasitti walitti qabamne mootummaa isaa immoo dhaallee akka jiraannu Waaqayyoon keenya nu dandeessisu basaa qabeenya isaatiin firee 30 60 waan dhageenyan immoo baasnee dhumarratti mootummaa isaa dhaallee kan jiraannu Waaqayyoon nuuf taasisu. Abbaan keenya akka gaariitti nu barsiisaniiru Waaqa nu barsiifateef galanni guddaan haa ta'u. Abbaan keenya Waaqayyoo sagalee jireenyaa sana dhageessisu, sagalee jireenyaa sana dhageessisu, sagalee jireenyaa sana dhageessisu Waaqayyoo hunduma keenya dhaaltuu mootummaa isaatiin haa taasisu. Egaa sagantaan keenya gara goolabuutti deemaa jira. Akkuma beekamu egaa abbaan keenyas akka gaariitti wangeela kiyyaa caqasanii nu barsiisaniiru. Nus immoo gaa isa dhageenyee itti fayyadamuun barbaachisaadha. Maaliif amma yoomiitti kan jedhamu tokko jira gaaffii. Hundumti keenya ji'a meeqa, waggaa meeqa, guyyaa meeqa akka jiraannu hin beeknu. Waamichi yoom akka ta'e hin beeknu. Amma garuu jirramni jirra inni deemna. Garuu utuu waamichi suni waamee utuu fayyaa qabnu utuu deemnu qophoofnee mana Waaqayyoo itti dhufnee Waaqayyoo wajjiniin taanee itti sagalee isaa dhaggeeffannee ittiin jiraachuu. Foon isaaf dhiiga isaa immoo dhuma isaa jechuudha. Gudunfuudha ittiin gudunfamaa jechuudha. Akka fedheedha wangeela keessaa akka fedhee waggaadha waggaatti guyyaadha guyyaatti yoo bataskaana dhaquu dhiisee dhaqaa olee yoo qaddasiisee yoo waan hundumaa godhee foon isaaf dhiiga isaa hin fudhatu taanaan garuu fayyuu hin danda'u. Haaratti naqe akka godhe godhe. Foon Kiristoosii dhiiga koo nyaadhaa jedhe hawaariyaatota isaa yookaan ergamoota isaa walitti qabee kun dhiiga kooti dhugaa'e kun immoo foon kooti nyaadhaa jireenya bara baraa ittiin argattu jedhe. Kanaaf nutis eenyuun hundaangeessu jechuudha. Kun xiqqoodha, guddaadha, jaarsa, jaartiidha, hin jedhu. Foon isaaf dhiiga isaa qophoofnaan Waaqayyootti himatanii Waaqayyoo jinaa isaanii itti dhiyaachuu fudhachuu. Utuu hin ta'in garuu yoo deemanii yoo miliqanii gaarummaa hin qabu jechuudha. Kanaaf hundumti keenya isa qophoofnu. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u.